amantii tanaaf obbolummaa rabbiitiif nama as deebi'an quuqamuun qabani. Kanaaf ustaazota gurgurtaan gaanii qoricha irraan bitina akka maaliiti? Qoricha sanuu abbaa beetoo himte araba bee bal'atti himte waan fe'es jijjiirsa. Qoricha dhibee qabu qoricha yookiin nama boboomsudhanii yoo suuqa isaa fattashiisan isaa bor wanjala hoggaa meeqaa hiisisuu danda'a. Bakkeen inni dhaqullee dhokatullee hin jiru. Mucayyoon gargaaramuu qabdi kanaa olitti. Eenyullee wallahi namni siin beeknellee miti dhageettiinillee gargaara. Irraa hallee haqa qabnallee ajirillee irraa argannallee. Gabaabumatti yoo dhimmi kun dhugamaan akkana keessi warri keessa beektan biyya san jiraattanii jiru. Ka ta'u taate ustaazota gurgurtooni dawwallee qaamaan kaardii kenna baafnee dhugaa mucattii kana ifa ba'ee isiillee biyyarra bilbila aatiin maan taane dubbisanii waan jiru himte tarkaanfiin jedhamu akka irra fudhatamu ni goora jedhan gara kiyyaan. Kira acara yaada sakatti dubbadhee sin jalaa baane waan dubbachuu baay'ee dubbachuu illee barbaanne dhiifama. Qome mumuraad si dura seenee beekama dubbiin baay'ee dubbatamee jira. Namni hedduu dubbate amma dubbiin mooheen jedhee fi inni obboleetti ta'e duratti taphaa gastii kana bante qarqaarsa jedhama yeroo hedduu beekanii qarqaarsi homaa miti qarqaarsi akka qaba namni kenna yeroo hedduu ka nyaatamillee ima qarqaara ka du'ellee ima qarqaara akkatti qarqaaramuu qaba qarqaarsa jedhameetiniin yeroo hunda badiisan abbaa balleessisan gochasan akka kabiraa ittiin deebine kennallee haa balleessu kabirallee haa balleessu lammii biyya nama biraa hoo fudhatan fakkeenyaaf Itoophiyaa mataatee badii abbaa balleessisan dhaqaniitiin baasan malee yookiin immoo gochuma akka sanii san irratti raawwatan malee qarqaarsaan ta'initti maaliif inni akkana godhe kun isumaa san qabsiisu yookiin haqisiisan irraa fuudhu ijjannoo isirratti fudhatudha malee qarqaarsuma qofa fiiguudha. Kanaafuu warra dandeettii qabda warra gurguddaan gaatiniin akka waan tokko wanni furmaata argattu taasisa. Karma jedhanii galatooma sarara kennu geessanii baay'ee nama gaddisiisa garuu. Galatoom lubbuu wayyee. Leencoo. Intare. Jira. Saamay karamtudha barkaatu. Nagamu. Ni dhagamaa se. Baay'oona. Sirri yaada bareeda. Mana biraatti sin hordofuu ture dhugatti galatooma jechuun barbaada. Kan jechuu fedhu tokko namoonni dura dubbatanii yaada gaarii irratti isinis wal gargaartanii jara keenya amma ilmi namaa kuni wal miidhuu qofa irratti xiyyeeffannoo fookas gochaa jira. Silaa namni biyya alaa jiru kuni osoo beekee mallan harka isaa irra jira yoo qalbii qabaatee dalagate walitti fayyadamuu osoo hin taane wal fayyaduu qaba ture. Amma gargalii wal miidhaa jiran. Inni jechuun fedha waa'ee mucayyoo hawwis sirriitti dhaggeeffadheera wanni sun akka jedhamu isin jettan dhugaa ta'e baay'ee garaa nama nyaata. Isa sana adda baafachuuf jechi nama tokko irraa ba'uu qofa dhugaadha jettanii fudhachuun illee isin irra hin jiru. Akkasuma soballee jechuun isin irra hin jiru. Isa kana haala tokko dhagaa'umatti hin jirra. Garuu namni keenyaan wanni jedhu waa tokko keessaa ba'uu qaba. Namni keenya inaaffaa falfala keessa hamma hin baane namumaan ga'u. Falfallee fi inaaffaan dhibee abbaa sanaati. Maaliif namni keenya yoo tokko beekaa ta'e akka isaa baratee hojjetee yoo tokko qabaataa ta'e dalagatee akka isaa qabaachuu qaba malee walitti naafuun qabu. Barsiisa maaliif dhala boodaan dhufu barsiisa. Ofiin du'aa nin dadhabaa lammii isaa biraa qaree bakka buusa. Ammoo ka keenya kuni waa irraa baratee isallee fayyadee lammii inni kalee qaraa jiru sana qaruu irraa wal dhabamsiisuu irratti xiyyeeffata. Kun maal agarsiisa? Inaaffaa fi falfala jechuudha. Kanaafi har'a wanni ta'aa jiru argaa jirru isuma kana. Wanni ani dubbachuu fedhu ijoolleen keenya bakka ooltanii fi nama itti dhiyaataniif hin dhiyaanne fagaadha. Beekaan hayyuun tan ormaan beekaa ta'u ofiin beeku. Dubbiin akkasuma. Namni hedduun anilleen amma namatti waa hima malee xiyya keessa hin beeku. Yookiin namni biraa anallee hin himata ta'a. Kanaaf har'a ammoo wanni deemaa jiru keessattuu Oromoo keessatti ani saba akkas gaarii bareedaa kana keessatti biyyoota garagaraa keessa wanni mul'achaa jiru hanna saamicha zinaa falfala kabiree miti namuma uffatuma gaarii uffatee deemuu yoo adarraa maraachaa jiran nama suuraa hayyootaatti yoo ofiitti waan tokko waa'ee qabsoo waan jireenya jechoota waa barsiisoo irraa hoo ati goote namni si arrabsa kun ol ba'ee waanuma arge haasaa oola. So keessattuu ijoollee amantii biraa irraa dhufan ijoollee musliimaa kunuunsuu qabdan turtan. Nuti ijoollee musliimaa keessatti umriin kun hamma kana ture
nama gara keessan dhufe kabajaan yoo aayaa rabbii beekte barsiisuu adaba barsiisuu haasaa barsiisuu yoo bari xiqqoo baratee raate yoo ati jaamaan taane ittimtee garsiisuu daandii keessan oofu malee namni kun waan beeku jettee itti fayyadamtee miidhuu maqaa jaalalaatiin sin gargaara sin barsiisan waa mallaqa saamuu si fuudha jettee rakkisuu kun ulfeessee lafarratti darbu inni kun nuti keessa amantii uumaa godhuu hin danda'u si waan sana dalagitu xiqqaata malee jechuudha amantiin abbaan fete faarsite itti amantee kafarte amantii musliimaa irras ta'e amantii biroo irraa waan itti buustu hin jiru ufuma keetii badda malee rabbi wanni itti balleessitu hin jiru biroo hin haafina wanni ati gochuu dandeessu tokko hin jiru maaliif isiniin jedhe ani fedhu amana fedhu kafara ufiif nabaaf miti maatii kiyyaaf miti akhiraatiyyaaf kana ammoo amantiin keenya abbaan fedhe yoo narrabse yoo waan fedhe jedhe iyyuu xiqqaachuu hin danda'u musliimummaan waan hundumaa ol maqaa kana baay'atanii ammoo nama gara amantii keessanii dhufe nama gara haqaa dhufe nama gara dhugaa dhufe ofirratti nyaachuun waan keessa haadha keessaa bahan sana dhiitu jechuudha. Kabira ammoo warra amma biyya namaa warra rakkisu jiru kun jalqabuma namni gaafa ofitti si fidu gaafa si faarsoo eegale si nyaata. Ijoolleen keenya wanni beekuu qabdan namni gaafa si faarsoo eegale namni gaafa malee si jaalate namni gaafa sitti dhiyaata gaafa faaruun si qabe booda isaa akka qarcamsi godhee si nyaate beekumsa irra jira. Namni gaafa si abaaraa si dhufe gaafa si eeqaa sitti dhufe haalaa fi amala adeemsa kee gaafa barate daandii sirrii si wajji deema obbolummaa fi oromummaa waan fedhe iyyuu ta'u namni gaafa si faarsaa sitti dhufe ammoo maal si godha booddeen isaa akkanuma ofirratti si nyaatachuu ilmi namaa ofni yeroo si idde yookiin si ajjeesa yoo yaalatte hin fayyadu si ajjeesa yeroo kana ammoo bofa caalu jechuudha kana maaliif isin jechuu godhe nuti maaliif isin jedhu wanni dhiirota dubbisa jiru taa jiru torbee waan bir dhageessaa yoo haala godhaan isaa dhibbitti godha abbaan kun torbee kan gaafaa dhageessaa torbee isaa Sifani Kalas. baatee ta'e nyamti godha torbee kan waan biraa dhageessaa torbee kana waan biraa dhageessa oromoon gargaarsa rakkoon qabu namummaadha gargaarsa oromoon kun hin boochisa oromoon kun imimmaan irraa haqa garuu dhugaadha wanni barbaachisamu wanni barbaadnu oromoo keessatti dhugaa dhabame bilisummaan kan dhabame maal isin fakkaata dhugaa dhabame dhugaan hin jirtu haqi hin jirtu haqa nama waa balleesse sana dhugaa sana baasisiisanii badii sana fudhatee namni sun dhugaan nama sanii bahee gargaarsa oromoo yoo gargaare waan hundumaa gochuu danda'a oromoon dhugaa irruma dibaniitu kajaarsummaa dubbatu dhugaa irra diba inni muraagara hin fixaanii isatti hin dheeressu kajaarsummaa dubbatu irra diba gandaan irra diba bifaan irra diba lagaan irra diba harka irra qaba waa liqimsa maal buddeena garaatiin bar namni keenya buddeena garaatiin sababa bar dhugaa awwaalaa egese so kanatu dhabame dhugaan bakka itti hamma deebutti ilmi namaa qajeelee waliin jiraachuu hin danda'u gargaarsi sunilleen dhugaan sun bahee hatti nama sanii argame oromoon hin gargaara namni sun yoo humna hin qabne qalee miidheemi ati miite jedhee oromoon nama hin darbu uumaa nama irraa fixaa bar waa mallaqaa waan xiqqoo namni wal godhuu miti arrammoo dhugaan sun hin jiru harka irra dibaa wal sossobii kanaaf keessattuu ijoolleen shamarranii jara keenya kun maqaa mallaqaa waluun nama fixaa ajaalalaatiin shamarra fixaa keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan kun yoomi jabanattu ijoollee keenya jabanadha durbaa miti dhiira sobamee bar biyya arabaatti maqaa qabsootiin ibaluu achitti akkas ta'e ibaluu achitti akkas ta'e namuu nama fayyadamu birrii ka hawwalamu shamarra irra ka gurguratanii mallaqa irraa nyaatan dubartii shamarran irra biyya arabaatti diina si gargaara qabsoo si gargaara ka jaalalaa fi sobee torbee tokko faarsullee isii fixa har'a kammaan fuudhullee mallaqa ishii gaafata maatiin gargaarti miskiinan gargaarti masjiidan ijaarti wanni shamara hin goone hin jiru maruu akkuma sheekni jedhe akka xaawutti irraa waa nyaata jaarsaaf xaawuu irraa waa nyaata jedhe abbaan lataa gaafan deemu kana mi'eeffatee ilmi namaa waan hundumaan fedhu garee hidhatee waa barsiisa jedha waa xobboodhi jedha akkanatti bitan yoomi jabanattee ijoolleen keenya jiruu dhuunfaasee jiraatti namatti dhiyaattu filatti bakka ooltu yoom filatti kanaaf namni gaafasee siqee si miidhaa jira bakka hundatti obboleeyti yoo dandeesse bultii kee qabattee waan kee jabeeffachuu yoo dadhabdamuu namatti dhiyaattu filachuu namoon beeyni obboleessa oromummaa sabboonummaa mintiriyyoo ganda kiyya sanyii ebalu hin jiru wanni akkasii yeroon ammaa yeroo bakka ooltuuf nama wajji ooltuuf akkamitti akka ooltu filattu harki mirgaa harka bitaa nama illee keessa jirra jechuudha. An harki kiyya mirgaa harka bitaa nama harki mirgaa nama hin danda'u jechuudha. Atarras yeroo nama amantaa hin jirtu. Kanaaf mucaa
mucayyoo dhugaa si rabbi haa baasuusi milkii isaan nama beeku. Nama guyyaa tokko waa balleessa jennee itti muroo osoo hin taane akkuma obboleessi keenya dura jedhe sana nama itti erginee gaafatanii haqa mucayyoo kanaa gaafatanii argatan dhugaa arganii yoo dhaban ammoo mucayyoo Oromoon gargaaree biyya biraatti deebisuun. Kanaa miti nama waa beekumsa qabu waa irraa bartuu miti bar. Akkanumaan nama keenya dhabamsiisanii dabarsuudhaaf bar. Diinni waan isin goone ijoolleen Oromoo namarra godhani bar. Yoo ati waan sabaa dubbatte yoo sagaleen kee hamma kan ol ka'e namni shanii yaada kan keessana sappoortii gaafa godhe si dhabamsiisudha Oromoo. Si dhabamsiisuu barbaada. Gaafa si jibbitu maal si gooti? Si arguun feetu. Akka sagaleen kee nama bira mul'atu hin barbaadu. Bakka walgayyoo waliin teesse ijaan siin laaltu garbadhaa laalti nama hattu silaa kan garbadhaa laalti. Hattuun ijaan hojjettee nama laaltu. Garuu akka namni si arguun feetu akka ati mul'attu hin feetu. Uffattee, dubbattee, bareeddee kana maaltu fide? Ina haffaa falfala. Haga ina haffaa falfalli kun badutti deebii namaa qajeelee waliin jiraachuu hin danda'u. Har'a ijoolleen warra wal fuudhee fasooraa fa'aa babbareedduu walii yoo poosti godhan namni nama arrabsa. Silaa yaa ilma Oromoo bakka ijaaramte yaa obboleettiiti jedhee golii gammadan har'a kun hin jiru. Warra dirreerra walii yaasu maal godhan? Sappoortii godhan. Bakka jalaa kutte. Maammadoo bakka kuchisiise. Nama ajjeesuun bar bakka ajjeefte jiran. Gadaa akkasii keessa jira. Gadaa akkasii kana immoo ilmi rogoo qabu, intalli rogoo qabdu dhaabbattanii of ilaaluu qabdu. Isin dheeressee faawwateenya galatooma wanni isin hin jedhu mucayyoo mana hedduutti irraa gaa jira. Anni itti nama miliyoona tokko irraa ilaaluu jira. Achirratti isa kanuma dubbachaa jiran. Kanaaf nama keessan nama rogoo qabu gaafa rakkoon irra gahe akkana waliin dhaabbatan. Nama taraa tokko asirra nama rabsaa olee mudhii gadi haasaa oolu maal jedhaa oolu kana nuti gurraa ittiin suullu achi dhaabbanne illaan. Isa kana immoo sagaleellee si gojji jirra. Mallaqaallee si gojji jirra. Dubbilee shamarranii miidhuun ijoollee dubartootaa biyya namaatti maatiin qabdu firri bira hin jiru jedhanii miidhuun tasarmuun isii miiti miidhaa. Rabbi isinii godhe maal nyaadhaa. Tafiran qabna. Tajaarsan qabna. Isiin qalbiin isii gadi dhaabbatiin kan tokko godhu sirreeffachuu hin dandeenye nyaadhaa lafa argattanii bineensa. Isii nama qabdu. Isii ammoo saba bira mul'attu. Isii karaa gaarii jirtu. Tarabbiillee beeytu. Namni amantii feetii qabaattu iyyuu Oromummaa isii qofaan kana waliin dhaabbata. Musliima kiristaana ta'ii kanuma wal faadhaati fayyaa ta'a dhugaarra wal gargaara. Rakkoo irratti ammoo ijoolleen keenya shamarranii walitti hin kolfina. Jaalalaaf akkas taate kanaaf amantii jijjiirte waan tokko argeera koomiti garagara. Ijoollee amantii biraatti ummata kaanii waan ta'eef rakkoon qabu. Galatoomallee hin jiru galatoome wallaahi hedduu ulfaadhu sanyii kun. Ashi. Hayo, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Jirtu awwalani wallahi anama tan rufe ishee kan argee jennaan mootseeni awwii qallan. Maaltu maal teegin dhugaara. Wanni ta'e maaltu jira dhagaa jirta mucayyoo. Saabeen Dubaayin keessaa turtiin argitee tun ofirraa galchite kanumarraa haasa'u jirani. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayya. Abdi wa alaikum salam. Suuse jala taa'e dhaggeeffatu waan ta'e warri seenii jalqaba jechuudha na dhiifama ishee. Mara kaya maal kun gaafachuu hin danda'amu yaa mara habaa taatee jira. Yaa xiqqoo. Haasaa mee yaada keessan kennadha wanni kun baay'ee isaa deddeebi'ee kennamaa jira. Baay'ee ijoollee wal himachuutti kaatee jirti. Dubaayin kun baay'ee badee jira ulfaatee jira. Namni akka walitti dhiyaatuun illee dhabe akkuma reefi leencoon jedhe sani dubbiin sinii dabarsa akka hime. Namni si faarsuu hammeesse tokko akkasi nyaatu beekii jedhe mucayyoo san faarsee sossobee bobbaa jala kaayatee mucaani waan isiin beektuuf waan isiin hin beekne irraa fudhatee ka'eeti gocha amma kanaa raawwachuu waan baay'ee qaaniidha. Anin bakka kiyya mubaarak loofii jedhu kana yoo erga jiraate galchii ulfaadhaan galatooma jabaadha. Ishii leenco. Haasa'e abdi. Ila Fatiha suuraa isaatiif isii ka gizeen nusan irra deebis. Ani suuraa isaa hin qabu abiibti safara isaa iyyuu beeku suuraa isaa illee hin qabu ani argaa isaa achi ilaala malee. Abdi itti fufi. Okay, galatooma jarraan kennu keessanii fiidannaa wantichi amma isin asirra kaa'amtanii irratti. Sagaleen kee fagoo jira Mamadoo. Dhayin dhagama suutuma keessa dhagama rakkoon qabu. Eeshe. Kanaafi wanni amma asirra kaa'amtanii haasaa jirtan kuni wallahi waan baay'ee tokko nama gaddisiisu. Ani micootana jechuudha yeroo jalqabaatiif yeroo isiin gaa'ela godhachuudha. Gaa'ela irratti viidiyoon takkittiin akka waraabamne jettu wayii dhageeffadhee ture jechuudha. Amma immoo deebi'ee wanni kun yoo mul'atu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa tokko jechuudha akka Oromooti.
Annaa mucoon tun immoo hin beeytanillee amantaa isiin irraa dhufteetti deebi'ee amantaa kabajamaa jettee amantaa keenya kanatti dhuftee deebi'ee yoo wanni akkanaa kun namnummaan keenya waan akkanaa kana irratti raawwatu waan baay'ee tokko nama gaddisiisu jechuudha. Nama gaddisiisa. Ni dhaga'ama miti sagaleen kiyya. Nagamaasa. Kanaafi akkuma amma leencolleen jedhetti deebi'ee ijoollee hedduutu dubbate as jalatti mucoota na hin qarqaarraa osoo hin ta'in qarqaaramuun giddiidha ni qarqaaramti. Deebi'ee wanni kun maaliif irra ga'uu danda'e? Mucaan kun mucoota narraa baratee deebi'ee qoricha kana haga yoomii gurguratee fiixa baamoo fiixan ba'u? Qoricha kana beekumsa isaatiin gurgurataa jira moo deebi'ee wantuma amma isirraa waraabbate kanaan haga amma itti fayyadamee booda hoo akkam ta'uudha? Bar mucaa kana waa hedduun deebi'ee isa miidhuu ni danda'ani. Yoo isa miidhuun barbaachise jechuudha. Egaa inni deebi'eetiin nama amantaa biraatirraa dhufee amantaa keenya kanatti as dhufee miidhaa jiraate qoricha ashishii gurgura jedhanii bar mana isaa kana irra cobsiisuu ni danda'ama. Namummaan tokkichi qoricha irraa fayyadamee qorichi isaa sun na miidhee jira qoricha hin taane natti gurgurate jedhaniini waa hedduu isa gochuun ni danda'ama. Kanaammoo baay'inaan mucaa kanarraa dubartiidha qoricha kana kan fayyadamaa jiru. Isi warra dubartootati jechuudha. Yoo immoo deebi'ee inni dubartiirratti waan akkanaa kana raawwatu wallahi baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Baay'ee tokko nama gaddisiisallee jechuudha. Yoo amma nama beekaa fakkaate an dhugaa siin jedha gaafa siin dura Nasriin intervii godhe wayii dhageeffadhee dura maaliif mucoota na wajji yeroo qoricha kana beeksisaa turan ni dhagaa jechuudha. Garuu gaafa sammicattiin tun eessa biraa dhayite ka jedhu gaafiinatti ta'ee egaa isii wanta kanatu mudate jechuudha. Innaa kanaafi mucoon akka gargaarsatitti ni gargaarani bira dhaabanna jechuudha. Gargaarsa ni gargaara. Garuu immoo rakkoon kun maaliif irra ga'uu danda'e? Mucaan kun mana kana itti fufeetuma akka fiixa isaa ba'amoo fiixa isaan ba'u wanti jedhu tokkollee itti yaaduu qabdan jechuudha. Ka deebi'ee irraa bitattullee qoricha kana isinuma warra dubartootati. Deemtanii qoricha kana yoo irraan bitatin bargabaa'umatti miidhaa isarra geessuu ni dandeette. Namni biraa dhaqee irraan bitatu qoricha kana jechuudha. Warri Arabootaa qoricha Habashaa gurguran kana baay'inaan irraan beekan waan ta'eef hin bitataniyyuu. Innaa kana waan ta'eef mucoonni gargaarraa garuu rakkoon isirra ga'e kuni akkamiif furmaata argataa nama gurguddatti sheekolee gurguddatti sheer godhaatii haa dhufanii irratti jabaadha haasaa isiniin jedha galatooma. Assalaamu alaikum. Ummata. Waalaikum salaam. Nullee dhimma hawwii kanarratti yaada qabna afaan lama. Wanti hawwii irratti geggeeffame dhugaa waan uummanni Oromoo hundi gadi ba'ee balaaleffamuu qabu. Mucayyoon tuni beekumsa qabdu saniin ummata kana hojii dhuunfaa biratti tajaajilaa turte. Dhugaa gochi isii irratti dalagamee ilma intala Oromoo takka dhiisii diina irratti hunda dalagamu. Namni akkanatti hojii dhuunfaa biratti ummata tajaajilu wallahi waan natti fakkaanne gochi isii irratti dalagamee gochi fudhataman qaba. Gocha kana uummanni miidiyaarra jirtu hundi isaanii ishii wajjin dhaabattanii gabbaatanii balaaleffachuu qabdanii namni kunillee wallahi namni kunillee dhifamuu qabu. Gocha akkana namni akkam faayidaa ofiitiif jedhanii akkam intala Oromoo takka akkamitti akkana godhan. Kana waan ta'eef yaadni kiyya sagalee tokkoon gocha kana haa balaaleffannu mucayyoo wajjin haa dhaabannu yaada jedhuun qaba jabaadhaa itti fufaa bakka waan gaarii irra jirtan dhugaa qofa wajjin haa dhaabannu bakka dhugaa wajjin haa dhaabannu abbaa fedhillee yoo ta'e maali gochi akkana wadefi ufafuu qofa bakka Sabboontu arsii nama kufachiisamee ammatti. Maa kolfitawee dubbii hubadhe yoo siin galee. Warra irraa qoricha bitatti bada haywaanii warra. Negite durriyyeen birriidhaan fuutee ijoolleen dubartii takka na dhorgatte jettu odomaatti kennite jennee